gada shan qaba. Oda shan qaba. Ortee shan qaba. Yaayya shan qaba. Abaarsaaf dadhabe. Wanti inni dadhabe dhibiin hin jirtu abaarsa. Maaliif seeta gaafa abaarsa jechuun siyaasaan makame gaaf siyaasaan makame iddoo teessoo irratti wal shakka. Iddoo deemaa irratti wal shakka. Iddoo nyaata irraa wal shakka. Gaaf shakkiin dhufta immoo wal dhabbee dhufu. Jechoota kee bareedoo walitti waraabdee galmi barhumee miil tokkoon dhaabdee ayyuu fagoo argu kan rakkoon qaqqabdee rakkinni isaanii hartii taanisitee dacheen Oromiyaa hacee biqilchite. Dacheen Oromiyaa hacee biqilchite. Gaafii koo jalqabaa har'aa kan kutaa lammaffaa kana kan ta'u ammayyummaan jira jabana kana keessa akkuma beektu addunyaan takka jedhameeti kan odeeffamu. Sababni isaa manuma kee teessee wanta Awurooppaa, Ameerikaa yookiin biyyoota biroo keessa akkuma asuma biyya keenya keessatti illee aadaawwan jiru, teekinooloojiiwwan jiru, ammayyummaa jiru garaagaraa teekinooloojii fayyadamtee moobaayilaa Afrikaa qabduu fi elektiroonik maateeriyaalii kan biroos fayyadamtee yeroo itti waan baay'ee argitu kan tarii aadaa kee fi safuu kee duudhaa kee faana illee walitti bu'u waan baay'ee argite yeroo hunda irra deddeebiidhaan argite immoo namni keessaayyuu immoo aadaa ofii gadhiisuu irratti dhiibban inni qabu maalidha mee yookiin immoo wal simsisanii jiraachuun akkamitti danda'ama dhaamsa maal qabda dhaloota jabana keenyaaf? Yaa ulfaadhaaf gosa waa'ee aadaaf ammayyummaa kan yoo amma yeroo ammaa kan wal birqattee gaaf laalte yoo akkamiin laaltettu ulfaata. Ammayyummaan aadaa caalaa dhufuu jira. Dhalooti aadaa caala ammayyummaa irra jaalachuu jira. Irra hordofuu jira. Ammoo maree agammoo sirni gadaa ilmi Oromoo tokko jiru yoomuyyuu aadaanii ammayyummaan dursu. Ammoo dhalooti amma ammayyummaa aadaa dursuuf deema. Dabsachuuf deema yoo argu takkum dabsachuuf deemu jira. Garuu aga sirni gadaa jira aga Oromoon jiru abadan hin dabsatu. Acha keessaanis nam gam tokkoon dur dhaabbata akka inni hin dabsannu godha jechuudha. Kanaaf gaafa laalu ammayyummaan aadaa dabsachuu jira. Dabsachuuf deema ammoo hin danda'amu malee akkasitti ilaale. Mee akkamitti wal simsiisanii jiraachuu danda'u? Keessaa dhaloonni jabana kanaa akkuma argitu osoo tarii osoo aadaa safuu duudhaa isaa sirriitti hin baratin iyyuu teekinooloojiidhaan dafee wal baree wantoota addunyaa irratti taasifamaa jiru ammayyummaa addunyaa irratti deemsifamaa jiru akka ammayyummaattis immoo ilaalchotaa fi taateewwan tamsa'aa jiran osoo sirriitti aadaaf safuu ofii duudhaa ofii sirriitti hin barin kanaan wal baruuf carraa argata. Carraan jira waan ta'eef sababa dijitaalaayizeeshinii jechuudha. Akkamitti wal simsiisee jiraachuu danda'ame dhaloonni ammaa? Akkaataa itti wal simsiisee jiraachuu danda'u. Akkaataa hubannootiin ta'uu qaba. Akkaataa hubateen ta'uu qaba. Akkaataa hubate gaafsi hin jedhu waan harcuuf dafee itti seenuu hin qabu dhaloota ammaa kun. Waan harcuuf dafee bituu hin qabu. Waan itti kennan cuuf dafee keeyyachuu hin qabu. Maalam dhaloota ammaa yeroo ati ilaaltu wanni kun micciira. Nam baay'ata gaafate micciiraan kun maal hin jedhu. Micciiraan kun maal akka ibsu hin beeku. Micciiraan lamaa jira. Kun amma tokko. Tokkochu kunini maal akka ibsu dhaloota ammaa hin beeku. Ammoo dhaloota ammaa muluun hin qabu. Kun ammoo ta'uu hin qabu. Ofii harkarra baatanii deemu. Ofii harkarra baatanii deemu. Maaliif akka baatan ammoo maal akka gaaf gabaatti hin beeku. Mee maalidha asumaan? Asumaan gaafsi ammoo dhaloota ammaa waan uffatamu aadaa waan uffatamu waan keeyyatamu waan ammayyaa dhufu achi akka gabbu'een akka faranjiin chaanaan gabbuu jenna itti luxatu hin taane dhaabbatee ilaaluu qabu. Fakkeenya kunis micciiraan lamaa jira. Kunan micciira tokkooti. Micciiraan tokko kunin Oromoon tokko ta'uu ibsa. Micciiraan lamaa jira. Micciiraan lama sunin Booranaa fi Bareentuu ta'uu ibsa. Kanaaf asumaan sagantaa miidiyaa gosa shoo kanaan akka micciiraan tokko Oromoo ibsu. Dhalooti Oromoos beekuu qabu. Akka micciiraan lama Oromoo Booranaa fi Bareentuu ibsu beekuu qabu. Tokkommoo maal naan jedhe kana dura baay'ee namni hubannuma garaagaraa qaba. Dhugaa. Micciiraan tokkoon kan ibsu akka fuune yookiin hin heerumne ta'uu dargaggummaa fi shamarree akka hin heerume shamarreen heerume ta'uu lama moo'itu kan wal fuudhe ta'uu kaadhimaa akka qabaate ibsaa waan jedhu san akkasumatti akkasirraa kompileetilii amane. Ayyee. Wanti kun miidiyaa hedduutti hordofuu jira. Naan dur maanguddoo jira. Akka maanguddoo harka dhageetti irra dhagee hubadheetti. Akkaataa waan fuudhaa heerumaallee hunda beekuu baadhaan beekin qaba akkasii miti. Kun hin gabaabumatti harka mirgaatti fudhatama kan jedhamu. Odaa ibsa. Kun hin gabaabumatti odaa ibsa.
Oromoon oda tokko jalaatti wal ga'u tokko ta'uu si ibsa. Lammaffaa immoo lama Oromoo Booranaa Booranaaf tokko ibsa kanuma. Harka mirgaatti godhatama kan jedhamu. Jaa wanni harki mirga kun yeroo iddoo gargara amma yeroo as dhufu Booranni yeroo harki mirgaa keeyyaatu qaba. Waan harki mirgaa keeyyaatu qaba. Namni mirgi qabu. Fakkeenya namni yoo waraan deemu. Fakkeenyaaf Baalchaa Saafoo yoo fudhatte gootuwwan Oromoo meeqa jira Taaddasaa Birroo fudhatte warroottan akkasitti waraan keessatti gahee olaanaa taphate injifannoo agarsiise waan kamuu harki mirgaa keeyyata. Harki mirgaa kunin harka kanarratti harki mirgaa Oromoo waan hundaa harki mirgaatiin qabata harki mirgaatiin qarqaarama harki lamaan keessa harki jaba ta'uu agarsiisa. Hatti wa darbatte hatti wa barreessitu waan namni tokko bitaachita malee harki mirgaa. Kanaafuu wanta harki mirgaa keeyyata akka mirgi qabdutti akka gootummaa waan tokko hojjettetti. Yaa dura akkasitti ibsama ammoo dhaloota ammaa kunini bitaatti hin keeyyamu maal dubbii bitaattiif bitaa keeyyannaa barumsi fixuun gootummaa namni barumsi fixee sin keeyyata ammoo bara akkaataa dhaloota ammaatiif akkaataa abbootii teenya gaafa ilaaltu diqoo gargar garuu ammoo yoo haasiillee keeyyatte warra kodhe jingaaf ammoo akkaataa abbootiin teenya ibsitutti namni mirgi qabu nama ammoo waa irraa bobbaa irratti gahee olaanaa taphatetti keeyyata harki mirgaa. Harka mirgaatti malee namni hundi hin gaawwatu. Namni hin keeyyatu. Guddaa galatu. Amma immoo gaaffiitti taanu kan ta'u abjaarsoo Oromoon yeroo baay'ee lakkoofsa 5 waliin hariiroon inni qabu maalidha? Fakkeenyaaf Oromoon gadaa 5 qaba, Oromoon hortee 5 qaba, Oromoon odaa 5 qaba jedhamee ni himama yeroo baay'ee. Maalidha mee Oromoon lakkoofsa 5 faana hariiroon qabu maalidha? Akkamiin ibsitaati? Yaa dhugaa wanti Oromoo kun baay'ee ulfaata. Nu dhaloota ammaa gammaa adan baranne waan Oromoon as dabalate agamma hin garre. Agamma gabbuun hin qoranne irra ilaaluu jirra malee kee gabbuun hin qoranne. Dhugaa wanta Oromoo hedduu Oromoon gada 5 qaba. Odaa 5 qaba. Hortee 5 qaba. Yaayya 5 qaba. Oromoon gadaa 5, Odaa 5, hortee 5, yaayya 5 qaba. Okay. Gaafa gadaan shananii gaafa tokko isaatiin sitti immoo gadaan shanan gada birmajii, gada duuloo, gada michillee, gada roobalee fi gada roobaleeti. Isii galee gada meelbaa, gada birmajii, gada duuloo, gada meelbanaa, gada roobalee, gada michillee, gadaan shanan Oromoo kan. Odaan shanan Oromoo odaa roobaa, godin baalee baatti. Magal Gindiriitti argama. Odaa naabee godin shaa baatti argama. Odaa naabee? Godin shaa baatti argama. Odaa bisil. Odaan bisil godin shaa lixaatti argama. Odaa bulluq. Odaan bulluq gudur olloo wallagga gudur wallagga olloo guduruutti argama. Odaa bulchumi yaasuma. Harargee lixa kanatti argama. Odaan shanan Oromoo kan. Horteen shanan Oromoo. Horteen shanan Oromoo tun bal'oo. Gaaf irri jennu malee gaaf kee gabbuure hin finnu kitaaba tokko guutu. Dhalooti ammaa adoo kitaabaan horte qofsaaf iyyuu abba kitaaba ta'uu danda'a. Horteen shanan Oromoo maccaaf tuulam. Ittuuf ummanna. Raayyaa saboo. Sabboof goon. Sikkoof mandoo. Kunin hortee Oromoo shanan. Yaayya shanan. Yaayyaan shanan sun yaayya boru biloo. Yaayya Baabboo Galeessa, yaayya Leegaa Jaarsoo, yaayya Galee Aannoo, yaayya Goolloo Baabboo. Yaayya shanan kun ammoo akka inni amma fi beekutti fadhee warra gada Oromoo jaare. Warri kun amma maqaa namaa taata laalte. Borobillee Gorobiloo kan jedhu kan hin dhageenye. Maqaa namaati. Warri maqaan dhahuun warra gada kan jaare jedha. Yaayya shanan jechuudha. Yaayya shanan sun maqaa namaati warri kun ammoo warra gada Oromoo ta'an jaaree jechuudha. Daawwattootaa fi hordoftoota Gosaa Talk Show sagantaa Gosaa Talk Show kutaa lammaffaa kan turtii abbaa gadaa barattoota yuunivarsiitii Dirreedawaa Jaarsoo waliin taasisaa jirru kan hordofuutti jirtan. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa affeerri keenya. Hayya guddaa galatoomii. Oromoon hariiroo akkasii qabaa jechuudha. Lakkoofsa 5 waliin. Lakkoofsa waliin kanaaf qaba. Mee abbaan gadaa jalqaba Booranaa eenyu isaani?
Yaa waan abbaa gadaa jalqaba boorana kana doo sitti maa doo sitti hin dura Oromoon sirna gadaa kanaan bulu akkuma jalqabsii kaasee jaarraa kudhan afuraffaa yaadi. Jaarraa kudhan afuraffaa jaarraa kudhan shanaffaa immoo qabatamaan hojii irra oole. Gaafa immoo Oromoon gadaa kan yayyabee sirna gadaa kanaan bulu jalqabu Oromoo irraa dur waraana hedduu taasifa. Dur waraana hedduu taasifa. Akka Oromoon aadaa tanaan hin bulleef sirna mootummaa jalaa buluufi warroottan Abashaa gurraachonni baay'ee irratti hojjechaa turan. Garuu Oromoo keessa Oromoon Booranaa kun hangaf ta'e gadaanis sirna gadaanis irraa cichee sirna gadaa kana osoo guyyaa tokkoof addaan hin kutin agarraa jira. Maal Oromoon ta'an addaan kutu maaltu addaan kuchisiise sirni naafteenyaa sirna bitta dudduubaa kun jaarraa kudhan torbaffaa jalqaba irratti barkudhi ja duwwaa shanaan barkudhi ja duwwaa torba mootii Abashaa Suusinoos yeroo jalqaba sirni gadaa kan balleessu yeroo jalqaba birmajjiif gaamanni irratti waraan bane gara walloo suntu waraan bane Oromoon kasela sirna kan ofirra qolachaa ture sirni gadaa fi duudhaa fi ittiin turaa ture warra ofirra qoraa ture akkaataa suniin barroota sun keessa Oromoon bara dhiyaate yaadatta waan dhaloota beeku qaba Oromoon bara kudha ja'a soddomii sagali bara kudha ja'a afurtamii sadii bara kudha ja'a afurtamii sagali bara kudha ja'a shantamii lama waraan jajjabaar ture. Waraan jajjabaar. Jaarraa kudha ja'a jaarraa kudha ja'a keessa waraan jajjabaar ture. Achi gaddeebi akkasumas jaarraa kudhan saddeetaffaa keessa warra Amaaraa kan waliin waraan geggeessaa tures warra Amaaraa kan ammoo olaantummaa isaatiin mo'ate warra Amaaraa itti dhiyaachuu jalqabe sirnoota sun keessa sirni gadaa laafaa dhufe waan dhimma waraanaa arginaa ammoo guyyaa tokko Booranni agamma saba Oromoo jiru keessa guyyaa tokkoof sabii aadaa isaa addaan hin kutin agarraa jira Boorana abbaan gadaa Booranaa jalqaba gadaa galgaloo jedha. Abba gadaa jalqaba gadaa galgalaa ta'e gadaa galgaloo ta'e gadaa mojii oole bonayyaa ta'edha. Abbaan gadaa sun barinni ta'e bar afur shantamii saddeetaan bar kurjaa jaatamii saddeetitti taayilaat bar yoomiti har'as jira. Abbaan gadaa Abbaa gadaa meeqaffaadha kanarraa? Har'a kun amma abbaa gadaa torbaatamii tokkoffaa kura jaarso kura jedhama. Torbaatamii tokkoffaa torbaatamii tokkoffaa bar kuma kudhan saddeetaan bar kuma lamaaf digdamii shanitti har'atti harka qabu isa. Ammas kaasee irraa fuudhu qophaa'ee jira. Ammas kaasee irraa fuudhu irraa qophaa'e kakaan irraa fuudhu illee qophaa'ee jira. Akkaataa sirna gadaa kun gaa baay'ee qoraatti ulfaata. Amma kura jaarsoo kura irraa fuudhuuf deemu kunini guyyoo boruu guyyoo jedhama. Ha guyyoo boruu guyyoo har'a fuudhu malli cala hebbu huna geedoo jedhama. Ijoollee xiqqoo yoo ati ilaaltamma gaafa Dr. Abiyyi Booraan dhufu waa'ee gadaa kan odeeffachuuf gaafiidhaan Dr. inni maadeeffa Dr. Abiyyi. Ijoollee xiqqoo akkamti abba gadaa daa'ima gara qopheessitanii yaa akkaataan qophaa'aa sirna gadaa Booranaa kunimii akkuma Oromoo duratti dhufeeyyuu ulfaata. Ammallee waan ani yoomillee akka maleettaman waan ani yoomillee sirna gadaa kan fedhu birriin hin bitamu. Wanni namillee dhalooti beeku qabu sirni gadaa bileeneer taate mucaa biilgeet yoo taate sirni gadaa bitachuu hin dandeettu. Abba gadaa akkasiin ta'uu hin dandeettu. Yaa tokko wanti gadaan jabeeffamee har'as gahee fi akka jaarsoo gaafte hin taane laalu tokko gadaan siyaasarra adda waan ta'eef wanti inni har'as gaheef gadaan siyaasarra adda waan ta'eef ammas adduma ammas siyaasa walitti makamu gadaan sirnooti bar didda garbummaa Suusinoos bar milneeksuun fa'a warri cabsuuf yaala hin cabin har'as hin cabu. Baay'ee namatti tola. Mee gadaan amma fakkeenyaaf bulchiinsa ammayyaa kana yoo argite caaseffama mataa isaanii danda'an qabu. Gadaa keessas caaseffamni ni jira jedhu hayyoonni fi maanguddoon argaaf dhageetti yeroo baay'ee inumaa osoo biyyi kun sirna gadaan bultee namni aangoof jedhee waliin ajjeesu namni dama irratti hin dalagu jedhamee yeroo dubbatamu yeroo barsiifatamus nan dhagaha. Mee caaseffamni sirna gadaa akkami haalli bulchiinsa isaa? Yaa caaseffamni sirna gadaa qaba dhugaa Oromoon akka sirna paartii kanaan bulte sirna gadaa kanaan bulte wal dhabbeen hin uumamu. Fakkeenya gaafsi fudhadhe amma yeroo marsaan gadaa taasifamu
marsaa gadaa. Amma marsaan gadaa kunini naannoo Arsiittiin taasifama. Arsiitti ammoo miseensi jedhama. Ittootti ammoo miseensi jedhama. Tuulamaatti ammoo miseensi jedhama. Gujiitti ammoo baalli jedhama. Booranaatti ammoo gada jedhama. Sirni gadaa jechuudha. Marsaa kunini sirni gadaa kun marsa 8 gaggeeffama. Marsa 8 gaaf gaggeeffamu. Jalqabumaayyuu qoratamaa dhufa. Gwartaa'u jira. Gostaasu jira. Amma akkaataa itti caaseffamu qabu. Gosi fakkeenyaaf sabboogoon qaba. Booranni amma akkuma eebba keessa dhageetti sabboogoon qaba. Sabba immoo gosa hedduu keessa qaba. Goon gosa hedduu keessa qaba. Goonam Karrayyuu, Digaluu, Maxxaarroo keessa qaba. Warri kun cufa immoo nam dur deemu qaba. Warri dur deemu kan waliin mari'atee caaseffame isa warri dur deemu kan waliin akka fakkeenyaaf afaan mootummaa paartiidhaan kan waliin mari'atee warra kan waliin sirni gadaa ijaarama. Sirni gadaa kun ammoo dhugummaan ijaarama malee akka fedhiitiin akka wallittiitiin hin ijaaramu. Guddaa galatoon akka biyyaattis nageenyi jiru baay'ee rakkisaadha haalli nageenya keessa jiramu hawaasni baay'ee dararamaati jira. Lammaffaa siyaasni mooderni ta'e kun ammayyaa kun immoo gaafa dhufu ofii keenyaaf wal dhibaa jira. Namoonni siyaasaa keenyas wal dhibuutti jiru. Maaf sirna gadaa ganamaa sanitti deebi'ame ittiin bulamuu ittiin akkaataa sirna gadaa duudhaaf safuu uummata Oromoo sanii wal kabajuu, wal dhaga'uu, waliin dubbachuu maaf dadhabe? Abaarsaaf dadhabe. Wanti inni dadhabe dhibiin hin jirtu abaarsa. Maaliif seeta? Gaafa abaarsa jechuun siyaasaan makame gaaf siyaasaan makame iddoo teessoo irratti wal shakka. Iddoo deemaa irratti wal shakka. Iddoo nyaataa irraa wal shakka. Gaaf shakkiin dhufta immoo wal dhabbee dhufu. Gaaf wal dhabdee dhufta immoo misoomni hin jiru. Gaaf misoomni hin jirre guddinni dinagdee biyya tokko misooma. Gaaf misoomni hin jirre nageenyi hin jiru. Gaaf nageenyi hin jirre misoomni hin jiru. Kan cuuf hafide ammayyummaa fide dha. Ammayyummaa yaa akkuma bu'aa qabu miidhaas qaba jechuudha. Gaafa ammoo wanti inni didoo abaarsa har'a deebi'ee gara sirni gadaa duudhaa fi aadaa fi deebi'e. Sirna ofii dhiisuu isaati abaarsi? Teessoo ofii dhiisuu isaati. Sirna ofii dhiisee sirna alagaa? Sirna alagaa hordofuu isaati. Ammayyummaadha jedhee hordofuu biyya biraarraa kan waraabame hordofuu isaa. Yaa gaafa yaada ta'e yeroo durii warroottan aadaan beekne Oromoonis harakkates oda sajalaat rakkoo baasa habeelaes beel baasa hagaddees amma danda'u bir dhaabbata yeroo ta'e gaafa qees baahireen yeroo durii waa'ee hoseen Oromoo jalqab qees baahiree xaafe qees baahiree gaaf xaafe warri isaas beektaa jarreessu baay'ee baratanii jarreessu waan barumsa qabanii fi seen Oromoo jalqab qees baahiree xaafe qees baahireen seen Oromoo gaaf qaafedhaan aloofi ammoo waan inni waan gaarii xaafse bar 15 sagaltamii sadii qees baay'ee qeesii Amaara seen Oromoo xaafe madureen kitaab sunaat ilaalte yegaalla taariikhe dhalooti laal akkuma yegaalla taariikhe dhenne barreessunaa dhalooti nam sunarra hin dhiise ammoo ani seena sun barreessunaatti hin gaddi sababi nami jabaan hin qeeqama nami jabaan hin qeeqama Oromoon jaba ta'uuf qeeqama yoo sila jaban tan kitaabdhiif hin yaadamuyyuu inni ammoo yegaalla taariikhe jechuun jibbiinsaa fi bakka hammeen Oromoo irra qabibsu ammoo har'as dhalooti akkuma waan gaafas yegaalla taariikhi sun akka abaarsa ta'eetti laalu sirnummaa gadaa kan dhiisu akka abaarsa ta'e laalu qaba. Ergaa guddaadha kan nu dabarsite. Mee odaa fi Oromoon sirni Oromoo duudhaan Oromoo maalimi odaan fi Oromoon hawaasni Oromoo hariiroo isaan qaban yeroo baay'ee kilippiiwwan sirbaa hojjetamu keessatti illee haa ta'u yeroo baay'ee Oromoon gaafa sirna qabu gaafa dhibdees gaafa toltees odaa jalatti wal ga'a odaa jalatti jaarsoliin kan dubbii ilaalan maaliif? Yaa dhugaa odaa jechuun Oromoon lama hin jirtu. Oromoon tokko. Oromoon tokkoon tun ammoo kutaa garagara qabdi. Baalee qabdi, Arsii qabdi, Shawaa qabdi, Salaalee qabdi, Gujii qabdi, Booran qabdi. Akkuma caasa garagara qaba ammoo sirni ittiin bulmaata hundi isaa jalaa wal ga'a odaa jalaa wal ga'a. Ammi haati qabattu abbaan gadaa Booranaa kufa jaarsoo sirni gadasaa gumigaa'ootti goolama. Gumigaa'oo gobboo seera baafata. Odaa jalaatti jechuudha. Namni sun mul'ee eessaa walitti dhufa ammoo gumigaa'oo odaa jalaa walitti dhufa. Odaa jalaa kan jedhan seera baasa. Seera 370 baasa. Seera 370 kun seera har'inee kalaqeene seera jaarraa 16 keessa Oromoon baafata. Seera sun keessa waan si ajaa'iba Oromoon akka inni nam hin tunne akka inni
ifliisi bineensa seer qabu seera 373 haa gumii gaawwatu tumam sun keessa seerri tumam kunini seer laafin jabeessa waan itti daruu qabu hin dara akkaataan seer baasan keessa seerri tokkoffaan seer fardaati laal seer namaa ta'uu qabu jira fardee bar namaa deemani akka Oromoon waan hundaa jaalata kanaan beeku qabna uumama faanallee seeraan uumama faanallee seeraan simpirree seer qabu mukaa seer qabu saa seer qaba namaa seer qabu fardamla seer sun keessa seer gumigaa akka gadaa boraa tum keessa tokkoffa seer fardaa amazing baay'ee na ajaa'iba baay'eedha seer nama ta'uu qaba dhugaadha jechuun amma kun maal agarsiisa hawaasni Oromoo kun hangam akka falaasamni isaa duudhaan isaa safuun isaa aadaan isaa hangam akka gadi fagoo ta'e waraabamee akka hin dhumne kan agarsiisu amma seera 370 jechuun ilaali keewwata biyya kanaa osoo fudhanne keewwata 100 something akkas 15 akkas so baay'ee gadi fagoodha jechuudha. Baay'ee gadi fagoo ammoo seera kadhaa kan keessa amma kitaaba odeeffadheetti fardi kunini Oromoon tokkoffaa gaafa adwaa duulsuun namni miilaan deemee duulin jiru fardaan duule fardii rakkoo baay'ee si baala yoo qolchaa sii qolcha yoo lolaa sii lola namichuun fardaadha Oromoo akkara biraati wanti inni seen nama godhee fi bakka wanti Oromoo kun baay'ee qorannoo gad-jabeenyaan dhalooti barachuu qabu jira. Guddaa galatoomaaf jaarsoo daawwattoota hordoftoota keenya qophiin keenya akkuma tuffetti hanga xumura qophii keenyaan waliin tura. Baay'ee waa'ee sirna Oromoo, waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee duudhaa Oromoo waan Oromoon qabu kana waan Oromummaa kana viidiyoo daqiiqaa 30tiin yookiin guyyaa tokko haasa'uudhaan waan xumurru miti. Dhugaa. Yeroo baay'ee wal deddeebi'uudhaan dhaloonnis waan guddaa sirraa waan baruuf waan sirraa daawwattoonni keenya waan guddaa sirraa baran jennee waan abdannuuf yeroo baay'ee sagantaa akkanaa kana akka qabaannu abdiin qaba. Kana booda irra deddeebinee waan wal iyyafannu waan wal gaafannu abdii akkasiin qaba. Sagantaa bal'aadhaan yeroo baay'ee kan wal arginu ta'a jechuudha. So waa'ee sirnaaf waa'ee kana keessaa baaneetu amma waa'ee dhuunfaa keetti dandeettii addaa ati qabdu maalidha mee jaarsu? Jaas keessatti amma ta'e fokiyyaa waan hojjechuu jiru hin qabu malee dandeettiin addaa hin qabu dandeettii hartiis nan qabu. Dandeettii hartii? Inumaayyuu hiriyaan kee tokko maal naan jedhaa? Abjaarsoon waloo baay'ee cimaadha. Walaleessuu kana baay'ee danda'a naan jedhee ani abjaarsoo kanan beeku abbaa gadummaa isaan yookiin abbaa gadaati malee aartii kanaan hin beeku waan jedhu inni kaasaa ture. Mee akkamitti dandeettii kana gonfachuu dandeesse? Yaa dandeettii kun beektaa wanti namni ohaan barateerra qabu nuti kennaadha. Kun kenna waaqaati. Ammoo kenna kana yeroo baradhuyyuu waa'ee walaloo kan jaaladha. Jalqabumaayyuu kenna kana akkaataan of keessatti arginu waa'ee walaloo jaaladha. Walaloo jaalachaa ture ammoo caafaa ture. Ammoo yeroo jalqabaa kutaa afuritti hiriir barattoota duraa bahee yaali godhe. Achumaanis addi jabaadheen sodaanne hanga dorgommii adda addaarratti dorgome waraqaa beekamtis godina irraa fudhadhee bakka OBN irraa naaf hirame akkamitti akkaataa yeroo baay'ee walgahii gurguddoo irraa si arginaadha. Dandeettii walaloo qabaachuu kan agarree jirredhani yeroo hedduu interview na goote OBN inni godin Boorana achirratti isaaf hiramee ture ammoo asiis yoo dhufa kun namaan arti hin beeknetti deema ammoo ofi keessa waan hojjechuu jiru hin qaba haa taa'u sun ammoo walaleessa. Ayyee waloodhaan ala hojii aartii biraa hin hojjetta walaleessuun ala. Walaleessuun ala hin hojjeta. Mee walaloo tokko daawwattootaaf hordoftoota keenya nu affeerka. Yaa wanti walaloo kun hedduudha. Ammoo walaloo fakkeenyaaf taadhaa jira, taa barnoota jira, taa gootota jira. Ammoo Oromoon durumaayyuu gootota qaba. Oromoo gootota Oromoo tokko jedhee si goola geessi dansadhee yaada. Ammoo goota Oromoo baay'ee. Ammoo kaasessa kadhiyoo kan dhalooti argeellee dhubatee anis beeku hacee. Ammas dhaallee yaadota isaa keessan bahe. Yoo walaloo haceetiin jedhee si xumure. Artist Hacaaluu nutti tola. Yaa Hacaaluu Hundeessaa kan itti dhalate. Ambolaaf goota keessaa miti dhalachuun jiru dooti marroo jirtu sunumaa miti haceen nurra duus seena jiraa miti haceen nurra duus seena jiraa miti kan gaafa du'aa kan gaaf maqalee hundaa nu yaadattee seena guyyaa kalee jechiinis dhabe biyyeensi isaaf latte malee jechiinis dhabe biyyeensi isaaf latte malee jechoota bareedoo walitti waraabdee galmi barfumee miil tokkoon dhaabdee ayyuu fagoo arguuf kan rakkoon qaqqabdee. Rakkinni isaanii hartii taanisitee dacheen Oromiyaa hacee biqilchite. Dacheen Oromiyaa hacee biqilchite. Hacaaluu Hundeessaa inni bohaarsa kuma adalubbuun guyyaa dootiin jechi sun dhuguma. Wanta wallaalee garaan na gunguma. Waan cufarra dansaalleen dhuguma.
dhuga dansaallee dudduubi duuma yoo dubbachuu baatte afaalleen udduma goota keen haceen dhugaaf wareegame bakki sabuun amnurra eegama duunomaa miti hacee seenaan ni beekamaa jedha. Wow. San amazing. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ogummaa addaati kan gola birraatti Oromoon sabballa hawuman ballise sabab garagaraat boodaan nu hambise maantu nu dhubechuu baay'ee nu rakkise gosa shoo kanaayyuu yoo gammada shoo dorgomsiinye waa ifa tol qabna maaltu nu rakkise Oromoo. Ayyee taate gammadaa shoonis kan afaan Oromoon gamu darbuudha. Sagantaa Oromooti. Waltajjii Oromooti. Waltajjii guddaa. Jajjabeeffamuu qaba. Ati sammuu si dhaqqabu gaafa akkuma walaloo keessa kaase waa ifa tol qabna maantu nu rakkise. Dhugaadha guddaa galatoome ergaa dabarsiteef. Kunis waltajjii Oromooti. Akkas. Waltajjii Oromoo kan ammoo haala mijanne keessa teenyetti kan hojjetutti jirru. Dhugaa argeeti. Kan ammoo kan hojjennu baay'ee waatti argachuuf osoo hin taane waan hojjechuuf saba kanaaf waan dandeenyu dargaggeessaaf waltajjii argachuu qaba dargaggeessi nama akka kanarraa barachuu qaba jechuudhaani atis immoo utuu walaloodhaan dabaalte akka nu hordofaniif akka nu gargaaran gochuu keef maqaa koof maqaa daawwattoota gosaa Tookshoon guddaa galatoomsin jechuun barbaada. Galatoomatis. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya sagantaan keenya gara dhumaatti kan jiru sagantaa dhumaa kan taasisnu akkuma eebbaan jalqabne akkas eebbaan cufnaatiin Abjaarsoon eebbaan nu xumurta. Yeroo illee qabnu waliin eebbitee hin gabaabsinne gaaddisi nagaa Oromotaa keessan ergadha coqorsaa wal jalaallata aannotaa aanan injaara tullu nam duritaa gama mul'adha akka nagaan dhuftan kara nagaa gara oraa bulaa deebana. Gabbisi waaqi nama gadaan gabbina. Gadaan quufaaf gabbina. Gadaan quufaaf gabbina. Leel jechuun koo sirriidha. Akkas dhugaa. Inni qabama. Akkasiin ayyee yeroo biraa sagantaa bal'aa qabanne irra deddeebiidhaan waan sirnaa waa'ee keenya kana waa'ee Oromummaa kana waa'ee sirna gadaa kana barachuu waan qabnuuf irra deddeebinee kan wal arginu ta'a. Kana booda turtii babbareedaa kan waliin taasisnu ta'a. Sagantaa kutaa lamaan waliin qabanneef asitti affeeramtee nu kabajjee asitti argamtee waan guddaa waan si gaafanneef deebii bareeda nu kennuukeef nu faana turtii taasisuuf maqaa koof maqaa daawwattoota gosaa Tookshoon si galateeffachuun barbaada. Abbaa Gadaa Jaarsoo guddaanaa ulfaadhu kabajamii. Galata guddaa si biraa qaba. Galatoomii ulfaadhi horii bulee deemini beelaaf dheebuun ammoo sagantaa kan kan duuba sin deebisit jabaadhi nullee naag waliin jirruutis waliin jirra. Ayyee ulfaadhu. Ulfaadhaanis. GMS.